Hayyee akkam jirtu barattoota. Barnoota keessanitti haalaan jabaattanii itti fufaa akka jirtan abdii qaba. Har'a kan ilaallu barnoota ikoonomiksii kutaa 9ffaa boqonnaa 5ffaa kutaa 2ffaa yookaan paartii 2ffaa ta'a. Akkuma beekamu barnoota keenya kan yeroo darbee keessatti boqonnaa kana eegallee turre. Introduction to production in the cost kan jedhu paartii tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Har'a immoo kutaa 2ffaa boqonnaa kanaa kan wajjin ilaallu ta'a. Yaadachuudhaaf barnoota keenya kan yeroo darbee keessatti wantoota hedduu boqonnaa kana keessatti ilaallee turre. Isaan keessaa production maal akka ta'e, input maal akka ta'ee fi output maal akka ta'e, akkasumas function of production waan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo mata duree haaraa production period of production waan jedhu ilaalla. Okay student. In our today's class we will see grade 9 economics chapter 5 period of production. Akkuma yaadan barnoota keenya yeroo darbee keessatti hiikaa production kennineerra. Production jechuun oomisha. Har'a immoo waqtii oomishaa yookaan ammoo yeroo oomishaa waan jedhamu. Isa kana jechuun adeemsa oomishni tokko jalqabarraa ka'ee hanga xumuraatti itti deemu period of production jedhama. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan tokko qamadii oomisha yoo ta'e waqtiin inni qamadii facaasurraa hanga inni oomisha sana itti sassaabutti period of production jedhama. Isa kana wajjin ilaallaa jechuudha. Osoo boqonnaa kanatti hin seeniin duratti kaayyoon boqonnaa kanaa maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Objectiviin isaa at the end of this section student will able to understand the following things. Xumura boqonnaa kanaa irratti wantoota armaan gadii kana ni hubattu, adda baafattu jechuudha. Inni tokkoffaan describe the short run and the long run production. Maalummaa short run fi long run period of production maal akka ta'e addaan baafattu. Short run maalidha? Long run maalidha? Differentiate among total product, average product and the marginal product. Inni lamaffaan total product maali, average product maalii fi marginal product jechuun maali? Wantoonni ijoon gara fuulduraatti kutaa itti aanu keessattis akka barataa ikoonomiksii keessattis mata dureen akkaan isin barbaachisuu fi isin fayyaduudha jechuudha. Fakkeenyaaf total product oomisha waliigalaa. Kana jechuun kombinationota inputiilee adda addaa walitti dabalatee outputii nuu kennamu san jechuudha. Fakkeenyaaf oomisha keessatti wantoota gara garaatti walitti dabalama. Yeroon jira, humni namaa jira, qabeenyi jira. Wantoonni kun hundi walitti dabalamee total production nuu kennaa jechuudha. Total production maal akka ta'e adda baafanna. Average product jechuun baasii nuti oomisha tokkoof baafne. Oomisha waliigalaa keessaa fakkeenyaaf oomishni waliigalaa wantoota hedduutu walitti dabalamee oomisha waliigalaa nuuf kenna. Isaan keessaa humna namaa fakkeenyaaf leebariidhaaf leebarii hammam fayyadamne yookaan koostii leebariidhaaf nu barbaachise hangamii ka jedhu baasuudhaaf average product tokko irratti maal baafne waan jedhu illee ni hubattu. Marginal product jechuun sababa waan tokko itti daballeef. Kana jechuun fakkeenyaaf
hojjetaan yookaan warshaan tokko nama 20 kan hojjetu yoo ta'e lakki nama 20 hojjechuu caalaa nama 25 yookaan ammoo nama 24 23 hojjechuu nuuf wayyaa jedhee kan murteessu yoo ta'e sababa nama 5 yookaan nama 10 dabaleef garaagarummaa jiru jechuudha. Marginal product jechuun fakkeenyaaf warshaan tokko nama 4 oomisha waliigalaa isaa 20 oomisha yoo ta'e nama tokko yoo itti dabale yoo 25 oomishe garaagarummaan jiru meeqa? 5 sun marginal product jedhamti jechuudha. Sababa nama tokko aaditti godheef vaaliyuu argamte san isaan kanaa fi kan biroollee wajjin ilaallaa jechuudha. Akka ka'umsaatitti gaafilee armaan gadii kana adeemsifnu. What make a period of production is short run and long run? Mee maal yaadattu? Short runidha, long runidha yoo jedhamu maal isinitti fakkaata? Daqiiqaa takkaaf period of production tokko short runidha yookaan ammoo long runidha yoo jedhamu. Asiin gaditti ilaaltu bal'inaan akka haayilaayitiitti wantoonni kun maal irratti hundaa'a? Waqtii oomishaa. Waqtii qofa osoo hin taane adeemsa warshaan tokko yookaan dhaabbanni tokko inputii isaa itti geeddaru irratti hundaa'a jechuudha irra caalaa. Waqtiin isaas akkuma jirutti ta'ee irra caalaa ammoo adeemsa inputiin isaa itti geeddaramu irratti hundaa'ee short runii fi long run jechuu ni dandeenya. Bal'inaan asii gaditti ibsina waan ta'eef hedduutti hin dhiphatina. This classification of period of production is mainly based on the degree of flexibility of economic resource. Degree of flexibility of economic resource to change in a business environment of product consuming those resources. Isuma amma jechaa turre jechuudha. Degree of flexibility yookaan adeemsa inputiin tokko itti jijjiiramuu danda'u. Fakkeenyaaf warshaan tokko yeroo dhaabbatu wantoota hedduu qabatee dhaabbata. Humna namaa qabata, maashina qabata, mana san wanta san itti hojjetu sana qabata. Isa kana keessatti adeemsa yeroo keessa wantoota hedduu jijjiiraa dhufu. Hojjetaa baay'isuun jira, hojjetaa xiqqeessuun jira, ammas maashina sana geeddaruun jira, maashina sana dabaluun jira, mana sana diiganii mana biraa ijaaruun jira. Isaan kanaa jechuudha. Isa kana irratti hundaa'ee short runii fi long runii murteeffamaa jechuudha. Okay, let's see one by one. Okay, short run period of production refers to a period of production in which at least one of the input is fixed while the remaining is variable. Kitaabuma keessan irraa waan isin barsiisaa jiruuf isinis kitaaba keessanii wal bira qabdanii ilaaluu ni dandeettu. Inni maal jedhaa? Factor of production keessaa yookaan inputoota nu barbaachisan keessaa inputoonni akkuma asii olitti ilaalle variable fi fixed inputitu jira. Oomisha tokko akka oomishnuuf wantoonni kunniin wantoota hedduu murteessaadha jechuudha. Inputoota sana keessaa at least inni tokko fixed ta'uu qabaa jechuudha. Short run jechuudhaaf. Fixed jechuun kan hin jijjiiramne. Jijjiiramuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf warshaan tokko hojii isaa yoo eegale akkuma amma isin dura kaafne wantoota hedduu qabatee hojii isaa eegala. Maashinni jira, humni namaa jira, lafti jira, manni jira. Isaan kana keessaa inni tokko it must be fixed ta'uu qabaa jechuudha. Geeddaramuu qabu jechuudha yeroo sana keessatti. Maaliif hin geeddaru? Sababoota mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf maashina tokko qabatee warshaan tokko gara hojiitti yoo gale maashina sana jijjiiruun yeroo hedduu fudhata. Maashina sana bituunis mallaqa guddaa isa gaafata. Kanaa jecha yeroo gabaabaa keessatti hin jijjiiru jechuudha. Hojjetamee hir'isuu danda'a, baay'isuu danda'a.
Taayimii hojjetaan sun ittiin hojjetu yoo dura sa'aatii 10 ka hojjetu gara 11tti cimsuu danda'a yookaan gara 9tti buusuu danda'a. Garuu ammoo maashina jijjiiruu, mana sana jijjiiruu, gamoo gurguddaa ijaaruu, maashina kana baay'isuun kaapitaala guddaa isa gaafata waan ta'eef yeroo kana keessatti hin jijjiiruu jechuudha. Isaan kana irratti hundoofneeti. Inni tokko fiiksidi ta'e taanaan yeroon kun maal jedhama? Short term period of production jedhama. Dhaabbatuma faayinaansii tokko yoo ka fudhannu ta'e, dhaabbanni faayinaansii tokko tajaajila faayinaansii kennu tokko adeemsa yeroo dheeraa keessatti wantoota kanneen geeddaraa ka deemu. Fakkeenyaaf baankii tokko yoo ka fudhannu ta'e, baankiin tokko gaafa dhaabate irraa kaasee adeemsi inni ittiin deemu seera shoortiranii fi loongiranii kan hordofa. Fakkeenyaaf hojjetaa hir'isuu danda'a, hojjetaa baay'isuu danda'a yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Garuu ammoo gamoo guddaa tokko ijaarratuu barbaadaa ka jedhu ta'e wanta kana yeroo gabaabaa keessa gochuu hin danda'u. Maaliif yeroo dheeraa isatti fudhata, kaapitaala guddaa isa gaafata. Wanta kana adeemsa yeroo dheeraa keessatti godhaa jechuudha. Adeemsa yeroo gabaabaa keessatti kana godhuu dhabuun isaa maal jedhama? Short term period of production jedhama jechuudha. Adda baafatan jedhee yaada. This implies that an increase in output in the short run can be brought about by increasing those inputs that can be varied, which are known as variable input jedhama. Fakkeenyaaf oomisha tokko guddisuu barbaade, output isaa guddisuu yoo barbaade maal jijjiira? Inputoota kanneen jijjiiraa jechuudha. Variable input kanneen. Fakkeenyaaf warshaan daabboo oomishu tokko nama 20 oomisha yoo ta'e, nama 20 daabboo 100 oomisha yoo ta'e, gaafa nama 25 godhe daabboo 100 hedduu oomishuu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti, yeroo shoortiranii kana keessatti inputoota kana jijjiiruudhaan output isaallee guddisaa jechuudha. Isuma kana nu ibsuu barbaadeeti. By increasing those input can be varied, which are known as variable inputs. Oomisha illee jijjiiruu yoo barbaade yoo jechuun output isaallee guddisuu yoo barbaade maal jijjiiree output isaa guddisa? Variable input isaati. Fixed osoo hin taane jechuudha. Waqtii short term period of production kana keessatti isa kana jijjiiraa jechuudha. For example, if a producer wishes to increase output in the short run, she or he can do so by using more of variable factor like labor and raw material. Fakkeenyaaf produusariin oomishaan tokko oomisha isaa guddisuu yoo barbaade wantoota kanneen jijjiiraa jechuudha. Kanneen akka leebarii jechuun humna nama achi keessatti raw material meeshaalee dheedhii dhiyeessu kana. Isa kana jijjiiruudhaan malee wantoota akka maashinaa fa'a jijjiiruu ni miti. Wantoota akka lafaa fa'a jijjiiruudhaan ni miti. Kaapitoolota wantoota kaapitaala gurguddaa isa baay'isan kana jijjiiruudhaan osoo hin taane output isaa kan ittiin jijjiiru variable input jijjiiruudhaan, variable factor of production kana jijjiiruudhaan oomisha isaa guddisuu danda'a malee meeshaalee gurguddaa gatii gurguddaa isa baay'isan kana jijjiiree oomisha isaa guddisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif yeroo dheeraatti fudhataa, baasii hedduu isa baasisiisaa, isa kanaa jecha kana godhaa jecha. Gabaabumatti shoortiranii jechuun hoggaan 2, hoggaa 3, hoggaa 4 jechuu caalaa taayimiin akkuma jirutti ta'ee irra caalaa kan nuti irratti hundoofnu jijjiirama inputoota achi keessatti raawwatamaniitiin irratti hundoofnee shoortiraniidha, loongiraniidha jennaa jechaadha. Gabaabumatti at least one input or one factor of output must be fixed ta'uu qabu. Inni tokko yoo xiqqaate faakteroota production keessaa yoo xiqqaate tokko fixed ta'uu qabu. While the remaining is a variable. Isaan kun ammoo jijjiiramoo ta'uu jechuudha. Long run period of production. Long run ammoo maal akka ta'e ni ilaalla. Is a period of production in which all input are variable. Ammas biratti la. Long run period of production keessatti is a period of production in which all inputing
whether variable or fixed must be changed ta'uu qabu jechuudha. Hundumti isaaniitu jijjiiramuudha jechuudha. Hundumti isaa irrattuu jijjiiramatu jira jechuudha. Or there is no fixed resource in general. Fixediin tokkoyyuu wanti jijjiiramne tokkoyyuu jiru jechuudha. Hundumti isaaniitu jijjiiramuu qaba jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti dhaabbatuma baankii tokko fudhadhaa. Fakkeenyaaf dhaabbatuma baankii tokko yoo fudhanne dhaabbanni baankii tokko gaafa jalqabe irraa kaasee adeemsa keessa wantoota hedduu fooyyessaa adeema. Wantoota isaa kana iddoo lamatti haa qoodnu. Sadarkaa jalqabaatitti baankiin tokko gaafa hundaa'e maashinoota muraasa qabatee hundaa'a, hojjetaa muraasa qabatee hundaa'a, biiroolee muraasa iddoo tokko tokkotti qabatee hundaa'a. Adeemsa keessa ammoo wantoota kana jijjiiraa dhufa. Sadarkaa jalqabaatitti yookaan short term period of production keessatti wantoota akkamii raawwata? Waan akka hojjetaa hir'isuu, hojjetaa dabaluu, wantoota yeroo gabaabaa keessatti isaaf raawwatamuu danda'an isa kana godha. Yeroo dheeraa keessatti ammoo wantoota hedduu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf gamoo gurguddaa ijaarratuu danda'a. Gamoo gurguddaa head office ta'uu danda'a. Kaapitaala guddaadhaan gamoolee ijaaran kana ijaarrachuu danda'a. Lammaffaa ammoo gamoolee dura jiran sana diigee iddoo biraatitti haarawa banachuu danda'a. Biraanchota dura kireeffate sana yookaan maashinoota dura kireeffatee eegalee sana maashinii sana dhiisee maashinii mataa isaa bitatee hojjechuu danda'a. Isaan kanarratti hundoofne adda goonnaa jechuudha. Loongiranidha waan ta'eef hojjetaa hin dabala. Hojjetaan dura hojjetaa nama 100 yoo ta'e gara 500 gara 1000tti jijjiiruu danda'a. Maashiniin dura jiru maashinoota 2 maashina 3 yoo ta'e maashinoota kana dachaan dabaluu danda'a. Gamoo dura hin qabne yoo ta'e gamoo san ijaarrachuu danda'a. Dura kireeffatee keessatti dalagaa jira yoo ta'e kan mataa isaa bitatee yookaan ammoo ijaarratee adeemsa yeroo dheeraa keessatti ittiin dhaabatuu danda'a jechaadha. Yeroo kana ammoo all factor of production changed ta'e jechuudha. Faktoroonni hundinuu ni jijjiiramee jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Isuma kana irratti addaan baafatudha. It must be understand that when we say short run and the long run, it does not necessarily mean relatively short or long period of time, like 1 year or less than 1 year, or like 2 or 5 years. It rather refers to the nature of economic arrangement. Akkuma dura jenne sana wanti kun waan hoggaa 2 yookaan ammoo hoggaa 3 shorteranii hoggaa hagana haga haganaa longiranii hoggaa hagana haga haganaa jechuu caalaa yookaan akkas jechuu kenna osoo hin taane economic irratti arrangement akkamiitu dhufee ka jedhu laallaa jechuudha. Economic wantoota sochii inni taasisaa jiru san dinagdee san irratti jijjiirama akkamiitu dhufee kan jedhu laallaa jechuudha. Factor of production hundi jijjiiramanii lan taanaan wanti sun maal jedhama? Long period of time yookaan ammoo long run period of production jennaa jechuudha. All inputiin change ta'e taanaan jechuudha. All input factor of production sun guututti jijjiirameera taanaan ammoo long run jenna. Isaan keessaa tokko fixed ta'e maashiniin tokko dhaabbanni tokko maashinuma dura jalqabee jiraate yookaan manuma dura jalqabee keessa jiraate yookaan lafuma jalqaba itti eegale san irra jiraate taanaan ammoo maal jechuu ni dandeenya? Short run period of production jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana asumatti addaan baafanna wanti lamaan garaagarummaa isaanii jiru input irratti hundaa'a jechuudha. At least one is fixed ta'e taanaan tokko keessaa fixed ta'e taanaan short run jenna. All are variable ta'e taanaan hundumtuu jijjiirame taanaan ammoo long run jennaa jechuudha konseptiin isii mataan. Another topic is total product, average product and the marginal product. Konseptii akkaan barbaachisaa fi mata duree akkaan barbaachisaa fi hedduu murteessaa ta'edha jechuudha wanti kun. Kanaaf total product jechuun oomisha waliigalaa. Oomisha waliigalaa yoo jennu humna namaa dabalatee maallaqa nuti baafne dabalatee lafa sana dabalatee yeroo oomisha sana oomishuuf
itti baafne kana dabalatee hundi isaa walitti jijjiiramee walitti ida'amee total product nuu kenna. Wanti kun economic resource hedduu fudhata. Kana jechuun baasii itti baafnu. Wantoonni kun hundi walitti dadhabanii total product jedhama. Average product jechuun ammoo oomisha takka oomishuudhaaf baasii nutti baafne jechuudha. Wantoota factor of production hedduu walitti dabalee total production argannu kana keessaa koostii waan tokkoof baafne argachuu barbaanne fakkeenyaaf leebariin hin jedhamu ta'e humna namaatiin hojjenna yoo ta'e humni namaa qofti kophatti waan kana hojjetee bakkaan gahuu danda'u factor of production hedduutu jira. Isaan keessaa kan humna namaa argachuu barbaanne average product kana fayyadamnee kan leebarii argachuu dandeenya jechuudha. Marginal product kan jedhamu sun ammoo aadi gochuudhaan waan tokko fakkeenyaaf dhaabbanni tokko istiraatiijii hedduu qaba. Istiraatiijii jalqabaa keessaa hojjetaa xiqqaadhaan hojii kan eegalu yoo ta'e nama 4 nama 5 eegala. Nama 4 eegalee nama 4 ammoo wantoonni inni hojjetaa jiru kun kastamarii isaa bira kastamarii isaa quufsaan jiran yookaan hammi isaa xiqqaadha yoo ta'e maal murteessa hojjetaa dabaluu qabna jedhanii murteessu. Hojjetaa nama 2 yookaan takka dabalu. Marginal product jechuun sababa hojjetaa nama tokko dabalaniif vaaliyuu isaanii aada ta'e jecha. Fakkeenyaaf nama 4 warshaan tokko oomisha isaa 20 oomisha akka ta'u ta'e. Fakkeenyaaf warshaan yookaan dhaabbanni oomishuma daabboo fudhannu. Oomisha daabboo oomishu tokko hojjetaa 4 qabaa jennu. Hojjetaa 4 sa'a tokko keessatti daabboo 20 oomisha yoo ta'e. Daabboon 20 kun kastamarii isaaniitiif gahaa yoo hin taane hojjetaa tokko dabaluu qabnaa jedhan. Hojjetaa tokko yoo dabalan gaafa hojjetaa tokko san dabalan 25 osoo ta'e. 25 yoo ta'e sababa hojjetaa san tokkocha dabalaniif meeqatu dabalame 5tu dabalame jechuudha. Isa kana marginal product jechuun konseptiin isaa isuma kana. Let's see one by one. Total product oomisha walii galaa. It is the overall amount of output produced by the factor of production employed over a given period of time. Factor of production jechuun inputoota jechuudha. Inputoota hedduu. It is the overall amount of output. Hunduma isaaniitu walitti daballee kan argannu jechuudha. By factor of production employed over a given period of time. Wanti oomishaa tokko keessatti wantoonni hedduun factor of production kun hunduu walitti dabalamee output nuu kenna. Inni kun total product jedhama. Waan yeroo tokko keessatti oomisha walii galaa jechuudha. It is a gross or entry output by workers and expressed in terms of quantity. Maaliidhaan ibsama? Baay'inaan ibsama. Quantity jechuun baay'ina waan tokko 2 3 jennee waan ibsinu sana quantityidhaan ibsinaa jechuudha. In the short run production function, a firm often it is a total product by using a combination of variable input with specific amount of fixed input. Short run keessatti waa meeqatu jira jennee waa 2. Wantoota walitti daballu hunda keessaa at least waaniin fixed ta'uu qabaa jenne. Oomisha keenya waliigala argatuudhaaf ammoo maaliif walitti daballaa? Variable input fi fixed input walitti dabalu. Variableewwan hedduutu jira. Variableewwan input kanneen jennu wantoota hedduutu jira. Inputoonni garaagaraa. Isaan kanaa fi fixed tan jijjiiramne san jechuudha. Fakkeenyaaf warshaa daabboo tokko ka fudhannu ta'e warshaa daabboo kana keessa factor of production yookaan inputoota hedduutu jira. Maashinni jiraatu danda'a. Gatiin maashina sanaan bitame akka fixed costiitti fudhanna. Gatiin maashina saniin bitamne jiraatu danda'a. Hojjetaa qacarra. Hojjetaan qacarru kun mallaqaan qacarama. Inni kun akka inputiitti ilaalama. Inni kunillee itti dabalama yeroo nuti fakkeenyaaf oomisha sana achi ta'uudhaan achi keessatti gubne. Manaajera fakkeenyaaf manaajera dhaabbata sanii qacarree manaajerri sun achi keessa taa'uudhaan kafaltii isaa kafallutu jira. Gorsaa dhaabbata sanii fakkeenyaaf qabaatuu dandeenya. Gorsaa dhaabbata kanaa bizineesii kana akka inni guddatuuf gorsaan jiraatuu danda'a. Isa kanaaf kafiyyaa kafallutu jira. Oomishni sun raw maatiriyaalii qaba.
daabboo kana oomishuudhaaf qamadiin jiraatuu danda'a, mi'eessituuwwan garaagaraa jiraatu danda'a. Faaktorii of production hedduu jechaadha. Isaan kana walitti daballee kennaa jechuudha. Inni kun maal jedhama? Total product jedhama. Total production combination of all overall inputidha. Walitti dabalamee total product kenna nuu kennaa jechaadha. Average product. Average product. A firm's average product is obtained by dividing the total output by the number of workers employed. Average product jechuun total product kenna laboriidhaan hirree argannaa jechaadha. Total product akkuma gubbaa kanatti ilaalle wantoota hedduu walitti daballee total product kenna argannaa. Isaan kan eenyu qoonneeti laborii hojjettoota achi keessa hojjetanii qoonnee tokkoon isaa average oomisha kan oomishuudhaaf waan kanatu irratti bahee baasee kana irra bahee kan jedhu lafa kennaa jecha. Where AP'n tun maal bakka buuti? Average product. TP'n kun maal bakka? Total product inda laborii. Isaan kana walii hirree average product. Product takka irratti hagam na baasisiise wanti kun koostii hagam itti baase. Humna nama hagam itti baase ka jedhu lafa kaa'ee jechuudha. Fakkeenya haawuriidhaan kan hojjetu osoo ta'e hojjetaan tokko haawuriidhaan sa'a tokkoon hagannaa kafalta ka jedhu ta'u osoo ta'eeti bifa kanaan baasee isaa sanaa kafaluu danda'a jechaadha. Hojjetaa tokkoof ammas mallaqa wayii osoo guyyatti mallaqa ganaan ka oolchu ta'eeti. Yookaan ammoo hojjettoota walii galaatiin baasiin an baasu birrii hagan osoo ta'eeti tokkoon hojjetaatiin meeqa baasee ka jedhu argatuudhaaf isa kana fayyadamaa jechuudha. Ammas product oomishe kana kiyyaa hedduutti ba'a. Raw material as keessa jira, gorsaa as keessa jira, kiraa manaa as keessa jira, wantoonni hedduun as keessa jira. Oomishoota oomishe kana humna namaa sana hiree baasii oomisha tokkoon isaatiif itti baase egaa argadhee booda gatii isaa murteessaa jechaadha. Bifa kanaan dalagama. Wanti tokko haganaan gurgurama jennee beekuudhaaf baasii inni itti baase beekuu qabna. Kanaafuu average product costing dirqama jechuudha. Product tokko irratti fakkeenyaaf manni daabboon tokko qarshii 20 10 jedhee murteessuun duratti average tokkoon daabboo sanii meeqa na baasisiifte waan jedhu beekuu qabaa jechaadha. Isa beekuudhaaf ammoo total product laborii hiree argadhaa jechaadha. Kanaafuu eega baasiin kiyya hagana ta'e tirfii yookaan profiitiin kiyya hagana ta'uu qaba jedhee gabaarra oolaa jechaadha. Where inni kunillee average product of laboriin which is equal to total product of labor kan hojjetaa yookaan ammoo nama waan kana nuuf hojjetee argachuudhaafis foormulaa kana fayyadamnaa jechuudha. Where PT stands for total production. Inni kun ammoo stands for average product of labor. Laborii tokkoodhaaf baasiin an baasee kana jedhee lafa kaa'uuf jecha. The average product is a good indicator of productivity of labor. Productivity is a measure of output per unit. Productivity jechuun per unit tokko irratti unit takkaa isii irratti maal fixe waan jedhu jechuudha. Output ratio for each level of input into the corresponding level of output. Isa kan nu agarsiisaa jecha. Marginal product. Inni jennu kun maalidha? Marginal product. It is holding the quantity of other factor consistent the increase in output which result from using one additional or extra unit of single factory. Inni kun ifa. Wantuu kan dura jiru irratti single factor of production eda'uudhaan bu'aa dhufe jecha. Akkuma dura isinii hime kan nama 4 dalagaa jiru yoo ta'e nama 4 waan 20 oomisha yoo ta'e gaafa nama 5 ta'e 25 oomishu. Isa kanatu garaagarummaa dura jiruu fi amma dhufe jidduu wanti jiru kun maal jedhama? Marginal product jedhama jecha. Marginal product jedhama. Additional or extra jechuun ammoo dabalataan jechaadha. Single unit of a single factor. Factor input is called the marginal physical product or simply marginal product jedhama jecha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf hojjetaan tokko yookaan dhaabbanni tokko
hojjetoota 4 qabatee wanti inni oomishu 20. Quantity oomishaa jennu outputiin isaa 20. Namni inni itti hojjetu nama 4. Wanti inni hojjetu kun gahaa waan hin taaneef jecha maal dabalu? Hojjetaa tokko dabalu. Extra or additional unit jechuun extra wanta isaan dabalan sun waan takka san agarsiisa jechuudha. Hojjetaa tokko dabalanii hojjetaa tokko gaafa dabalan wanti isaan dura hojjetan kan dura 20 ture sun gara 25tti guddate. Amma ammoo marginal product argadhu soo kan jedhan ta'eeti 25 hir'isuu 25 marginal product jedhamti jechuudha. Sababa waan takka aadi godhaniif jecha bu'aa argame sana jechuudha. All other things being equal. The marginal product is the percentage change in a total output resulting from percentage change in variable input. Sababa variable input daballe sanaaf percentage change argamtu san jechuudha. Marginal product of labor which is equal to change in total product over change in labor jechuudha. Isa kana. Where stand for change in a total. Inni kun uma kitaaba keessa irraa dubbisanii mathematically marginal product is equal to change in total product over change in labor. Waan nama dhibuun qabu kitaaba keessa irratti practice gootanii ilaaluu dandeettu jechuudha waan kana. Fakkeenyaaf waan gadii kana teebilii kana irratti hubachuudhaaf mee haa ilaallu. Kunniin kennama variable inputiin kennameera. Variable inputiin kenna labor humna namaa nuu kenneera. Humna namaa nuu kennee kunoo tokko haga 9tti nuu kennee jira. Total product nuu kennee jira. Total product in kuntaaliidhaan. Kun fakkeenyaaf 0dhaan gaafa homaa namni oomishu illee hin jirre 0dha oomishni wayitu hin jiraatu. Nama tokkoon gaafa oomishnu meeqa oomishna nuun jedhe 10. Nama lamaan gaafa oomishnu 20 oomishna jedhe. Nama 3 51. Nama 4 76. Nama 5 95. Nama 6 108. Nama 7 108. Nama 8 96. Nama 9 80 jedhee nuu kenne. Average product. Average product jechuun maal jechuudha? Isuma jiru sana laboriidha hiranii total product kenna laboriidha hirree waan argannu jecha. As biratti hin jiru. As biratti 10tu jira. 10 hiruu tokko 10 ta'a. As bira 28tu jira. 28 kana laborii kanaa hirra. 28 hiruu 2 jennu 14. Gaafa nama 5 dalagan 95 kana 5 gaafa hirru averaging kenna 19. Gaafa nama 6 dalagan ammoo 108 oomishanii 108 yoominu kana akkasuma kanni hundaa hiraa as kennee jechuudha. Average product marginal product itti lufnam. Marginal productiin kuni garaagarummaa eenyu feennoon jidduu jiruuti. Garaagarummaa eenyu feennoon jidduu jiruuti. Vaalii tokko adi sababa gooneef garaagarummaa dhufe jecha. Vaaliin tokko adi waan ta'eef yookaan dura nama 4 hojjennu ta'e nama 5 gaafa goone garaagarummaa akkamitti dhufe ka jedhu nu agarsiisa waan ta'eef marginal product jechuun gaafa 0 homaan jiranii fakkeenyaaf nama tokkoon 10 oomishu. Isa dugda duuba homaan jiran wanti inni irratti hundaa'u jechaadha. Isa dugda duuba waan jiru sana fudhata. Fakkeenyaaf yoo tokko irra as ka dhufnu ta'e gaafa nama tokkoo 10 oomishanii isa dugda duuba 0tu jira. Kanaafuu marjinaaliin kennallee isuma kana ta'a jechaadha. Dugda duuba kana waan hin jirreef 10 ta'e fakkeenyaaf gaafa nama lamaan oomishan 28 ta'e. Kanaafuu inni change in total production over change in labor dha. Jenneemi change in total production over change in total labor. Change argatuudhaaf isa tokkoffaa yookaan isa irra jirru kana ka isa duubaa laalla. Ka irra jirru kun fakkeenyaaf laborii bira koottaa. Laborii irratti 2 hir'isuu tokkoo meeqa dhufaa? 28 hir'isuu 10 meeqa dhufaa? 18 argan. As birallee koottaa laborii bira 2 hir'isuu tokko 18 irra tokko
18 argannaa jecha. Fakkeenya sadaffaa rakoota 51 hir'isuu 28 51 hir'isuu 28 23 argan. 23 irra tokko sun isaa dhufte 3 hir'isuu 2 tokkuma dhufaa isa kan argan. Amma arfaffaa 76 kan isa duuba 51 76 irraa 51 irrumne 25 irra tokko jechuun 25 dhufaa bifa kanaan argannaa jechuudha. Kuuwwan illee bifa kanaan isteejii isaa ammoo rileeshinshiippii isaan jidduu qaban irratti hundaa'ee isteejii 1, isteejii 2, isteejii 3 jedhe. Rileeshinshiippii akkamii akka walii qaban jechuudha. Yoo kamtu dabale kamtu irra ta'u waan jedhu irratti hundaa'uudhaan isa kana kaa'ee jechuudha. Isteejii 3, isteejii 2 wanti jedhee kaa'eef yeroo fakkeenyaaf tokko inkiriis ta'u isa kamtu dikiriis ta'ee yeroo kamtu dikiriis ta'u inkiriis ta'e waan jedhu irratti hundaa'ee asii gadi giraafiidhaan kaa'eera waan ta'eef ilaala. The above schedule can also be expressed graphically by drawing total product kuno. Inni kunis asumarraa hubatuun hin danda'amaa jechaadha. Total product maaliif gad deebi'ee ka jedhu. Fakkeenyaaf garaa kana jala dhufee xiqqaachaa dhufe. Asirratti jechuudha. Total productiin isa kana. Giraafiin kunis asiin sababni inni gad deebi'eef kunoo gubbaa kanarraa dabalaa eega dhufee booda gadi xiqqaataa dhufee jecha. Isa kanaa jecha giraafiin kunillee gad deebi'e. Amma akka isteejii 1 keessaa yeroo inkiriisiitti ta'aa deemee jechuudha. Isa kan argisiisa. There is a relationship between total product, marginal product and the average product. The relationship between marginal product and the average product. Kara walitti dhufeenya isaanii jechuudha. Hariiroo isaan waliin qaban. When marginal product greater than average product, this means the average product is rising jedha. Yeroo marginal productiin kenna average productii caalu. Average productiin kenna maal ta'aa jira? Guddachaa jira jecha. Yeroo fakkeenyaaf marginal productiin kenna. Marginal productiin eenyuun caalu jedhe? Marginal productiin average productii taru. Marginal productii dhammanni kun. Fakkeenyaaf kunoo caalaa yeroo itti deemetti jechuudha isteejii 1 kana keessatti. Marginal productiin kenna average productii kenna caalaa deema. Yeroo itti caalaa deemutti yookaan ammoo isa taraa deemutti fakkeenya kan inni waliin madaalchisuun hin danda'ama. 10 kanarraa kaanee kunoo asitti wal qixa 14 fi 18 kan mul'atu 18 caalaa 23 25 akkasitti caalaa deema. Yeroo kanatti maal ta'a? Average product is rising. Average productiin kenna guddataa deemaa jecha dabalaa deema. Kunoo isteejii 1 keessatti 10 jedhee 14 jedhee 17 jedhee 19 jedhe. Kun maal ta'e? Dabalaa deemee jechaadha. Yeroo itti maal ta'u? When marginal productiin kenna greater than average product yeroo ta'utti average product is rising dha. When marginal productiin equal, this means the average product is maximum. Isin maximum ta'a jecha. Fakkeenyaaf equalii yeroo itti equal marginal productii fi average productiin equality ta'anitti. Marginal productii fi average productiin equal level yeroo itti ta'anitti it is a maximum point ta'a jecha. When marginal product is less than average product, this means the average product is failing. Fakkeenyaaf yeroo kanaa fudhannu marginal productiin less than average product kunoo iddoo kana kan fudhannu ta'e failing ta'a jechaadha. Average productiin
12 ka ture gara 8tti gadi bu'e. Yeroo marjinaal piroodaaktiin lees ta'u asin maayinasa 12 asi 12 kanaafuu caalamee jira. Yeroo kana feel ta'ee jechuudha. Maaksimaam yeroon itti ta'u immoo yeroo itti isteejiin kun deebi'uudhaaf ta'u jechuudha. Kan dura ol ka'aa ture maaksimaam jechuun kan dura raayis ta'ee jiru sun isteejii saniin booda maal ta'uu deema jijjiiramu yeroo itti deemu jechuudha. Dura fakkeenya ol ka'aa ture achi booda yeroo inni itti gadi jijjiirame sana jechuudha. Isa agarsiisa jechuudha maaksimaamiin. Graphically the relationship between the marginal curve and the average curve are as follows. Isuma kana nutti agarsiisu jira. Activity 5.2. Okay, differentiate among total product, average product and the marginal product. Mee yeroo tokko itti yaadaati gaafii kana deebisa. Garaagarummaan average product, garaagarummaan product, average product and the marginal product maali? Tokko. Elaborate the concept of fixed and the variable input in relation to short run and the long run production function by giving practical example in your locality. Jedha gaafiilee kana deebisuun samarii wantoota amma laalleeti waan ta'eef daqiiqaa 2 yaadaatii deebisuu yaala. Mee wantoota kana addaan baasaa. Okay. Product. What is product? Product jechuun oomisha. Oomisha. Adeemsa namni tokko waan tokko meeshaa dheedhii tokko fuudhuudhaan factor of production yookaan galteewwan adda addaa dabalee outputii tokko kennu jecha. Innis production jedhama. Process kan qabaatu ta'e process ta'ee bahe production jedhama sun adeemsa. Product jechuun ammoo whether tangible or intangible ta'ee yookaan waan qaamaan arginu yookaan ammoo waan harka keenyaan dhadhamnu ta'uu danda'a. Waan ija keenyaan hin argine ta'uu danda'a. Garuu wanti sun ammoo waan abbicha oomishe saniif madda galii ta'uu danda'u yoo ta'e product jennaa jecha. Gaafa it is the process gaafa jedhu production fi productiin garaagarummaa qaba. Product kan jennu final goodii waan xumura irratti tangible ta'e waan tangible ta'uu danda'a, intangible ta'uu danda'a, servicii ta'uu danda'a waan ta'eef. Garuu ammoo product yoo jennu final output san jecha. Waan dhuma irratti argannu sana end result isiisan nu agarsiisaa jecha. Production ammoo process is a process of converting or arranging input to output kan jennu ta'a. Product jedhamu waan xumurarratti final goodii waan argannu san jecha. Average product jechuun ammoo maalidha? Total production kenna laboriidhaa hiruudhaan cost of production waan sanii adeemsattiin argannu jechuudha. Average product jechuun wanti tokkoon isaaniitiin baasii nu baasiisan average productiin unity tokko irratti maal baafne humna namaa hagam baafne wantoota biraa hagam baafne jedhu adeemsittiin beeknu average production jedhama jecha. Unitiin takkaa mataa isiitiin maal nu baasiifte kan jedhu beekuudhaaf jecha. Marginal production jechuun waan tokko dabaluudhaan kan duraa irraa garaagarummaa dhufe marginal product jennaa jecha. Value wayii added goonee fakkeenyaaf factor of production tokko single factor of production added goonee sababa waan san add gooneedhaaf jijjiirama dhufu jecha. Percentage waan san dabaluu kennaan arganne jecha. Percentage fakkeenyaaf humna namaa 4 irraa gara 5tti guddisuudhaan arganne. Garaagarummaa dhufe sun marginal product jedhama jecha. Elaborate the concept of fixed and variable input in relation to short run and long run production function by giving
practical example in your locality jedha. Naannawa kan kee irratti hundaa'i. Naannawa kan kee irratti dhaabbadhuuti. Fakkeenya tokko fudhadhu. Fixed and variable input relation akkamii qabanii fi maalummaa isaanii nuuf himi jechuu barbaade. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti waan jiru tokko haa fudhannu. Oomishuma tokko waan magaalaa keenya jiru ta'uu danda'a, waan naannoo keenya jiru ta'uu danda'a. Isa san fudhannee akka fakkeenyaatitti mee naannoo nama hedduutti wantoota argamu tokko fudhadhaati. Fiksidiin isa kana, vaaraabiliin isa kana jennee lafaa kennu. Okay. Fakkeenya maalaa fudhannu? Mee naannoo keenyatti wanta koomaan ta'e waan naannoo nama hundaatittuu argamuu danda'u tokko haa fudhannu. Ati yaadaa waan naannoo keenyatti naannoo nama hundaatittuu argamuu danda'u isa tokko. Fakkeenyaaf nama oomisha tokko irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf warshaa huccuu. Fakkeenyaaf nama huccuu oomishu tokko yookaan dhaabbata huccuu oomishu tokko haa fudhannu. Jirbii bitee jirbii sana immoo dha'uudhaan gara uffataatti jijjiiree nama gabaaf dhiyeessu tokko. Warshaa akka dhaabbataatti jechuudha. Dhaabbata huccuu oomishee gabaaf dhiyeessu tokko haa fudhannu. Inni kun fiiksidii qaba, vaaraabilii qaba waan ta'eef isaan kana bakka lamatti factor of production isaa baafnu. Isa tokko fiiksidii jalatti, isa tokko vaaraabilii jalatti. Fiiksidii jalatti fakkeenyaaf hojjetaa inni hojjisiisu. Hojjetaa nama 5 haa ta'u, nama 4 haa ta'u, nama tokkollee haa ta'u, hojjetaa inni hojjisiisu gama fiiksidii tokko haa qabnu. Inni lammaffaan ammallee namni kun manaajera qaba. Manaajera isaatiif inni kafalaa. Inni tokkos gama vaaraabilii inputiitti haa jennu. Inni lammaffaan ammoo raw maateeriyaalii meeshaa sana dhiyeessuudhaa jecha yookaan uffata sana dhiyeessuudhaa jecha raw maateeriyaalii isa gaafata. Raw maateeriyaalii kana iddoolee garaagaraa irraa dhiyeessa. Isallee vaaraabilii jalatti ni qabna. Gama fixed inputiitiin ammoo wantoota akka maashina inni uffata sanaan dha'u, mana inni kireeffatee uffata sana keessatti hojjetu, kaapitaala inni ittiin hojjetu kana gama tokkotti. Wantoota keessattuu maashinaa fi mana, lafa, naannolee inni irratti fayyadamaa jiru sanallee haa fudhannu. Amma isaan kana gama shoortiranii fi loongiraniitti haa fennu. Akka seera shoortiranii jedhutti dhaabbanni tokko vaaraabilii inputii inni itti fayyadamu keessaa inni tokko at least yoo xiqqaate inni tokko fiksidii yoo ta'u ta'e wanti sun shoortiranii jedhamaa jedhe. Hojjetaan kun waa hundayyuu jijjiiree hojjetaa ofiillee baay'isee raw maateeriyaalii fudhatu sanillee yoo dura 3 fudhatu yookaan 4 fudhatu san gara 5tti illee guddisee isaanuma keessa maashina sana qofa yoo dhiise, maashina sana qofa jijjiiruu yoo dhiise isumaan itti fuufee bara 2 bara 3 illee ka dalagu ta'e shoortiranii keessa laakkaama. Sababni isaa fiksidiidha. Meeshaan isaa maashinni inni itti fayyadamu sun hin jijjiiramne. Maashinuma bara darbe ittiin eegale san biraan illee hojjetaara waan ta'eef wanti kun shoortiranii jedhama. Mana dura itti kireeffate sana illee hin jijjiirre. Mana sana keessatti illee manuma san keessatti hojjetaa jira. Biraanchii biraallee banee hin baay'isne. Isuma irratti hojjechuu jira. Hojjetaa ofii garuu jijjiireera yookaan baay'iseera yookaan hir'iseera jennu. Achumatti hojjetaa jira waan ta'eef shoortiranii jenna. Loongiraniitti dhufnu ammoo hojjetaan kun
bara tokko hunda isaa hundayyuu jijjiire. Maashinii kanallee qayyaree maashinii biraa bite. Lafa kanallee ka dura kireeffatee itti hojjetaa ture kana ka ofii bitatee irratti ijaarratee maashinii mataa isaatiin bal'isee hojjetaa jira. Inni kun ammoo longiran period of production jedhama jecha. Bifuma kanaan fudhachuu ni dandeenya jecha. Ammas fakkeenya lammaffaa qonnaan bulaa. Qonnaan bulaa oomisha qamadii irratti oomishu tokko haa fudhannu. Qonnaan bulaan tokko bara tokko lafa kontiraatee yookaan lafa kiraa fuudhee qote. Lafa kiraa kana fuudhee qotuudhaaf laftis ka isaatii miti, humni namaallee ka isaatii miti, maashinni inni ittiin qotullee ka biraa kireeffatee ittiin qotaa. Dhiyeessa kanallee calla guddistuu garaagaraallee hunda namaa kanallee birrii itti baasee dhiyeessaa jira. Baroota muraasa booda maashina mataa isaa bitatee kaapitaala isaallee jijjiiree lafallee bitatee bifa haaraan itti deemaa jira. Yeroo kana keessatti yeroo gisee jalqabaa maashinuma sana kireeffatee yookaan maashina takka tiraaktera takka bitatee ittiin eegaleera yoo ta'e tiraaktera sana jijjiirree hojjetaa xiqqeesseeras ta'a guddiseeras ta'a hanga maashinni sun hin jijjiiraminitti haga lafti sun hin jijjiiraminitti wanti tokko keessaa fiiksii ta'e taanaan shoortiranii jenna. Yeroo muraasa booda lafa kana ofii godhatee maashina illee tokkoon ka dura ture sana isa sana jijjiiree gara maashina lamaatti guddisee mana dura kiraa ture sanas gara biraatti deemee qonna isaa kan geggeessu ta'e loongiranii jedhama jecha. Yeroo itti aanu cost of production mata duree jedhu paartii 3 keessatti ilaalla. Yoo isinitti tole chaanaalii kana subscribe, like fi share akkasumas koomenti gochuudhaan wanti fooyya'uu qabu yoo jiraate akka fooyyessu naaf himaa jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Walitti dachaana. Yeroo gaarii.